kabajamtoota daawwattoota keenya galatooma uummanni keenyas kaas Minneapolis fi magaalaa lakkuu jirtaniif hundumti keessanuu nu wajjin obboleessa keenya barbaaduuf deemuu keessanii fi asin nu wajjin dhaabatu keessaniif asit dhufuu keessaniif galatooma isinis warri miidiyaa Oromiyaa 11 asitti nu argamtanii dhaamsa kana hawaasaan bira nu ga'uu fi asitti dhufuu keessaniif galatooma isiniin jedha obboleessa keenya Ahmad Abdulqaadir Abdurrahmaan kaleessa galgala manarraa bahee eega bahee garana deemee isaa hin beekamu bilbila mana dhiisee deemee driver license isaa mana dhiisee deemee mana banaa dhiisee deemee konkolaataa ulaa dura dhaabee deemee sa'a 10 fi daqiiqaa 25 akka kaameraan agarsiisutti kaameraa warra ollaa gaafannee sa'a sanitti agarsiisa adreesni bakka sanii 2823 Delaware Street South East bakka Oromoon cidhetti godhataa turan yeroo dheeraadhaa fi ollaa sanii Yuunivarsiitii fi 27 naannawa san irratti gandi kuni warroonni ollaa kana jirtan warri Minneapolis jirtanii fi naannawa biraa jirtaniifis zip koodiin isaa 55414 akka nu wajjin barbaadan akka nu wajjin dhaabattan haga arginutti haga obboleessa keenya kana arginee rabbiin qe'ee deebisutti ka barbaadu dandeetan nu wajjin barbaada ka barbaadu hin dandeenye bakka jirtanitti du'aa'ii godhaa maatii wajjin wanta akka waldhabbiillee hin qabu nagahaan wajjin haasa'anii obboleettiin teenya obboleettii tiyya fuudhaa inni ilmaan afur waliin qabanii biyya geessee isatu biyya geessee biraa deebi'ee baatii ramadaanaa kana bira soomanii biraa ziyaaree biraa deebi'ee nagaa wajjin qabanii maatiilleen as dhufuuf baatii juulaa keessa dhufuuf deemanii waan takka hariiroo nagahaa qabanii inni nu amma silaa guyyaa boru deema jedhee jimmata iftaanii bilbilee biyyatti himee ture amma obboleettii gizee bilbilee gaafadhu garuu ammoo tikeeta san akka hin muranne amma boodara gizee deemee hubadhee laalu jechuudha biyya deemuuf ka'ee hariiroo gaarii qabna waan takka waldhabbii namni maatii keessaa qabuun tokkollee hin jiru innillee nama amala gaarii akhlaaqa gaarii qabu masjiidarraan dhabamu saffal awwal salaataa inni nama diinaati ilma sheekaati nama hawaasa wajjin hariiroo gaarii qabu nama dalagatu nama hamaan hariiroo walitti hin qabne soo kanaafu hedduu nu yaachise akka maatiititti mallattoon inni agarsiise akka illee hin jiru yaa dhukkubsachuu isaa biyyatti yeroo tokko biyya yeroo dhaqee kufee ture kufaati san booda yaalamee ture akka mataan na dhukkuba jedhu himachuun ture dhukkubbii akkas sadarkaa dhabamiinsaan geetti jennee waan yaannuu miti so nama nagaumaanii wanta jedhu jechuudha so yoo wanni akkasillee ka jiraatu taate silaa maatii himee maatiirraa waan isa dhoysisiisee isa bachisiisuu hin jira jennee waan yaannu hin qabnu nageenya qofa irraa beeyna jechuudha mucaa kana so kana obboleessa keenya kana rabbiin haa argamsiisu rabbiin nagaa haa godhu dhaamsi nuti hawaasaaf qabnu kana jechuudha namni isa argitan bilbila karaa hedduun isinii akka nu qunnamtan isinii goona bilbila ammaa fi ka isinii kenninu 612-227-5816 bilbila kanarra bilbiltanii dhaamsa jiru nu kaa'uu hin dandeessan jechuudha irra deebi'ee isinii 612-227-5816 isarratti bilbiluu hin dandeessanii kabiraallee deebiseetiin yoo bilbilli sun biizii isin harkaa ta'ee ka Abdulfattaatii isin kennaa 651-399-1703 kanarratti illee bilbiluu hin dandeettanii yoo ammoo kanniin illee yoon jechuu hin dandeenye gara mootummaatitti gara 91 bilbiltanii beeksisuu hin dandeettanii suuraa isaallee gadhiifamee jiraasi sooshaal miidiyaa irratti ammas miidiyaa Oromiyaa 11 irratti gadhiifama so akkasitti nu gargaaran wajjin dhaabbadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 akkuma argaa jirtan haasaa nama hedduu dhageettanii jirtan waa'ee nama kanaatis dhageettanii jirtan abbaadha nama gaariidha abbaa ilmaan afuriiti bultii qaba nama hojjetee bobbahee galu guyyaa tokko ka'uudhaan achi buuteen isaa dhabamee jechuudha ilmi namaa waan inni keessa deemu namuma nu wajjin seeqataa kolfaa deemu kan keessi isaa ammoo waan keessa deemu isaaf rabbiin qofti beekantu dachii kanarra jira jechuudha namni nama kana argitan hatattamaan nu iyya'an yaamicha hawaasaati sagantaa biraatiin angolatti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.